bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa baroota darban keessaa impaayera Itoophiyaa bulchaa ture qabsoo uummata Oromoo to'achuudhaaf jecha uummattoota naannoo biraa keessaa fiduudhaan Oromiyaa keessa qubsiisee ture. Caasaan mootummaa maqaa qubsuma jedhuun Oromoo lafa isaa irraa buqqaasuudhaaf uummata dirqiidhaan qubachiisaa turan. Qubattoonni kunneen madda basaasaa fi milishaa ta'uurra darbanii uummata naannoo irratti hanga funyaaniitti hidhatanii jiru. Tibbana mooraawwan qubsuma kunneen lafee dugda waraanaa fi basaasa mootummaa federaalaa hidhattoota faannoo jedhaman mootummaa naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaatti akka seenaniif haala mijeessee jira. Gaafa guyyaa hagayya 30/2022 hidhattoonni milishaa qubattootaa kunneen qubattoota naannichaa fi caasaa nageenya mootummaan deeggaramanii mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa godina Horroo Guduruu magaalaa Agamsaa weeraruun manguddoota, dargaggootaa fi dubartoota dabalatee namoota 65 ol haala suukanneessaadhaan ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Hidhattoonni kunneen loon, meeshaalee suuqii fi meeshaalee manaa saamanii jiru. Gaafa guyyaa fulbaana 3/2022 ammoo gareen hidhattootaa kun bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessaa aanaa Horroo Bulluq, Bonee Abunaa fi Godina Abunaa yookiin Ganjii keessatti namoota nagaa 31 ajjeesuudhaan namoota hedduun isaanii madaa'anii qabeenyi saamamee barbadaa'ee jira. Bilisummaa Oromoo ajjechaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa aanaa Gullisoo, Ganda Dillaa Gogolaa, Tolee Abunaa, Ginda Baratii fi godina Shawaa Kaabaa keessatti lammiilee Oromiyaa irratti raawwatamee fi akkasumas ajjechaan suukanneessaa miseensota abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame gadi jabeessee balaaleffatee ture. Ajjechaan kun hundi gareewwan caasaa mootummaa waliin hidhata qabaniin yookiin bakka humnoonni mootummaa beekanis ta'e osoo hin beekin gareewwan hidhatan waliin hiriiruudhaan nageenya mirkaneessuu waan dhabaniif kan raawwatame ta'uu shakkina. Haleellaan akkanaa komii uummata Oromoo yookaan dhaabbilee siyaasaa Oromoo irratti babal'isuudhaan ittiin Oromoo lafa isaa irraa buqqisuudhaaf jecha uummata nagaa irratti raawwatame hooggantoota caasaa mootummaa keessa jiran dabalatee qooda fudhattoonni mootummaa wayita gareewwan Oromootu ajjechaa raawwate jedhame ba'anii ifatti balaaleffachaa kan turan yoo ta'u wayita Oromoon ajjeefamu ammoo callisaniiti jiru. Ajjechaa suukanneessaan akkanaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu kun yeroo impaayerri Itoophiyaa jaarraa 19ffaa keessaa Minilikii fi Kitiliyaayyoo isaatiin hundeeffamtee kaasee hanga ammaatti osoo addaan hin citin itti fufee raawwatamaa jira. Mala ittiin to'atamuu tokko illee osoo hin argatin akkanumaan itti fufuuf deema. Dhaabbachuu kan danda'u yoo Oromoon waliin ka'ee ofirraa ittise qofa. Caasaan mootummaa gocha ammeenyaa fi ajjechaa Oromoo irratti raawwatamuuf gara laafina hin qabne ifatti arginee waan jirruuf ummanni Oromoo tokkummaan ka'ee ijoollee isaa, shamarran, manguddoo fi dubartootaa fi qabeenya isaa akka tikfatu waamicha dhiyeessina. Ajjeefamuu fi dararamuu xumura argachuu qaba. Waggoonni arfan darban yeroo kamiyyuu caalaa ajjechaan Oromoo irratti raawwatamu gareewwan aangoo irra jiran biratti gocha gammachiisaa fi seera qabeessa waan ta'e fakkaata. Akkasumas hawaasni idil addunyaa bu'uura tumaalee seera idil addunyaa fi pirotokoola eegumsa mirga namoomaatiin dirqama isaanii akka ba'an waamicha dhiyeessina. Kanaanis gocha akkanaa balaaleffachuu qofa osoo hin taane mootummaan lammiilee isaa gidduutti loogii uumuudhaan du'a uummata nagaa bu'aa siyaasaaf itti fayyadamu kana tumsuu dhaabuu qaba. Injifannoo uummata bal'aaf Adda Bilisummaa Oromoo Finfinneerra. Abbaan mul'ata qabsoo bilisummaa Oromoo WBOn erga diina uummata Oromoo irraa buqqiseen booda uummata magaalattii Waaree booda toora sa'a 9tti waltajjii baasuun maree waliin taasisee jira. Maree hawaasa aanaa Makkoo waliin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kaleessa taasise keessatti uummata Oromoo aanichaaf uummatni Oromoo maal keessa akka darbee fi maal keessa akka jiru bilisummaa fi qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru akkasumas egeree Oromoo fi carraa impaayiratti kaasuun ibsa kennaniifii jiru. Xumura irrattis uummatni Oromoo gabrummaa hiriyaa hin qabne keessa akka jiru mareen irratti erga walii galanii booda kana keessaa ba'uufis falmaa afaan qawwee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn geggeessaa jiru itti fufsiisuun dirqama ta'uu isaa hubachiisuun qaawwaa bulchiinsaa uumamuuf deemuuf koree bulchiinsa bilisummaa yeroo of keessaa filatanii ofiin of bulchuu akka qaban ibsaniiru. Walqidilee isaatti tasgabbiin deebi'uu ajajaan WBO godinichaa ibseera.
Samboda leellawwan walirraa hin cinne hedduun uummata nagaa irratti raawwatamu kaasaa kan jiran hawaasni naannichaa aanichatti hanga amma namoonni 143 kan ajjeefaman waggaa ta'u 72 kan caalan qe'ee fi qabeenya ofiirraa buqqifamanii jirani. Sanbata duraa dheengaddaa kana immoo humnoonni haleellaa haarawaa ganda Kokkofeetti bananiin mucaa waggaa 12 loon tiiksaa ture Iliyaas Biqilaa jedhamuu fi namoota kan biroo lama ajjeesuu kan himan waggaa ta'u gandoota magaalaa aanichaa sadii jechuun Siree Dooroo, Kiraamuu fi Haroo akkasumas ganda baadiyyaa Kokkofee irraa kan hafe gandoonni aanichaa kun weerara humnoota kanneenitiin qabamanii jiraachuu ragaaleen ba'an ni mul'isa. Finxaaleeyyiin Amaaraa deeggarsa mootummaa naannoo Amaaraan socho'an kunniin daa'imman hanga manguddootti shamarranii fi haawwan fayyaa fi dhukkubsataa osoo adda hin baafamin fixaa jiraachuun kan dubbatan hawaasni naannichaa lafa Oromiyaa aanaalee daangaa irra jiru weeraruu itti fufanii kan jiranii fi warri buqqifaman deeggarsa argachaa kan hin jirre waggaa ta'u buqqifamanii bakka silaa qubatanitti kan ajjeefamanis hedduu akka ta'e himani. Bulchiinsi godinichaa akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa weeraramoo aanichaa fi dhumaatii lammiilee nagaa maalla dibdeedhaan callisee ilaalaa jiraachuudhaas hawaasni kan komatan waggaa ta'u hanga ammaatti immoo gama isaaniitiin furmaata kennuudhaan miti rakkoo kana ifumattu gara miidiyaatti baasuurraa kan if qusatan ta'uun mul'ataa jira.